kabani narafura chura firramani angafaf kutusura kabani narafura chura firramani ashama harkafune dhaggeeffattoota takenya Oromiyaa Radio UK magaalaa London irraa karaa intarneetii tamsaasu qophii bashannanaa torbeedhaan isin bohaarsuudhaaf carraaqaa jirru kunoo ammas aartii Oromoo guddisuurraa fiilmii diraamaa gaggabaabaa bifa koomeediitiin waltajjii gaggeessuu dureettii kan taate muuxannoo gahaa kan horatte giiftii hangafoota aartistoota Oromoo keessaa tokko kan taate sabboontuu sabaa fi jaalatamtuu aartist ምህረት Woldamaariyaam yookiin haadha shubbeetiin beekamtu Oromiyaa Radio UK qophii bashannanarraa yoo affeerruun gammachuu olaanaatu itti dhagahama. Artist ምህረት Woldamaariyaam hojiilee fiilmii fi diraamoota to'atte keessaa kan akka Ilkee, Abbaa Shumbii Shurfuraa, Mana Nyaataa, Kubbaa, Walaawwaltuu, Shurraddaadii, Gubbee, Maatii, Abjuu fi waltajjiirraa uummata bohaarsuudhaan gahee olaanaa taphattullee ammas dabalattee sabaaf dhimmachuurraa kan ka'e waayilasii waliin sirba warraaqsaa warlaaf jedhamu uummataaf gumaachuudhaan jaalalaa fi kabaja guddaa dabalattee uummatarraa heebbunfatteetti. Nyaatni hundinuu hin dhume jette? Nyaatni hundumtuu guutee jira. Garuu dura olii galaa na waama. Si kana kalooke amma daangaa Mombaasaa ga'u. Ya barbaadu gurcha bichi overlaapidhaan muftachi. Investari jala gahee kaase, investari jala gahee kaase tokko tole kuma garaase. Nubaasi yaa sheefu sembaale, nubaasi yaa sheefu sembaale gahee nubaasuuti galtuun nuti galee. Abbaan gamoos gurguddaa. Artist ምህረት Woldamaariyaam yookiin haadha Shumbee beekumsaaf dandeettii fi muuxannoo horattee dhaggeeffattoota Oromiyaa Radio UKtiif qoodachuuf waan beellamneef gaafa sanbata guddaa akka lakkoofsa London UKtiin galgala keessaa sa'a 6 akka lakkoofsa biyyaatti immoo galgala keessaa sa'a 3 akka nu hordoftan kabajaan isinii gaafanna. Oromiyaa Radio UK qophii bashannanaa.